Ashama harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota yuutuubii Adam and Samrii bakkuma jirtanitti salaamtaan kiyya ta'uun irraa maddite isin haadha qabbisnin jecha hunda keessanuu isin jaaladha ana caalaa rabbi isin haa jaalatu guyyaa har'aas deebi'ee dhufee jira waa'ee manguddoo wayii viidiyoo wayii arma dura dalagee ture guyyaa sadii namoonni hedduu waa'ee manguddoo tanaa na gaafachaa turtanii manguddoon maal keessa jiranii maal godhuu qabnaa akkamitti qarqaaruu dandeenya naannawa isaanii yookaan akkaawuntii isaanii nama isaanii beeku waan akkanaa kana na gaafachaa jirtanii anis barbaadumattiin ture garuu argachuu hin dandeenye har'a immoo argadhee jira waa hedduu wanta nama aarsu jira mee wajjuma dhageeffannaa jechuudha manguddoon tuni maal jedhan laata dhaamsa isaanii kan viidiyoo lammataa kanas asumaan dhageeffannaa san booda walitti deebinee akkaawuntii isaanii isinii maxxansaa waan isaan haasayanis wajjuma laallaa jechuudha. Jalqabna. Eshi maqaan keessanii isiniin jedhani. Baaqnaa Muktaar isiniin jedhani. Hayyee nami awwala isin waraabe kun isinitti deebi'ee jira moo yeroo isin waraabu san waa isinii kennee jira? Hayyee isinuma waraabee qofa deeme moo? Achi as isin dubbisee jira? Haga dheengaddaa manu isin agarru kanatti wanni isin dubbisee akkaataa qarqaarsaa kanarratti isiniin dubbate jira? Hayyee amma hoo erga isin dubbisne kana as isin wanni isinii fi inni wanni wal quba qabdan jira? Hagammaa wanni isin dubbise hin jiru jechuudha. Hayyee kaleessa dammoo mattaawaqaa keessan dayyuurraa akka baasattan kunooti mattaawaqaan isaanii dayyuurraa baasatanii fidanii buukii keessan akka ta'e kunoo himaa buukii kaleessa akka buukii yoon baasattaniyyuu buukii baankii kan buukii baankii yoon baasattan kaleessa baasattanii miti kunoo buukiin keessan akka ta'e warratti beeksisaadha kunoo buukii kana akka baankii Awaashirraa baasatanii kunooti suuraan isaanii kana suuraan isaanis kana isaan dammoo kana kunoo walirratti ilaala maqaa isaanii dammoo gaddeebisa buukii garanaan godha akkanatti inni godha kunoo buukiin maqaan isaanii kana akkaawuntiin isaanis kunoo kana duwwaa 13 tokko duwwaadha jechuudha. Mattaawaqaan isaanis kunoo kana. Ashi nami amma awwal isin waraabe kun takkaan nu agarre hagammaa jettan. Hayyee kun. Okay, wanta manguddoon haasayan dhageettanii jirtanii afaan isaanii haa dhageettanii fi viidiyicha kana osoo isin agarsiifne ofii kiyyaayis haasa'uu ni danda'a garuu waan gaarii akka ta'uuf akkanatti wannoo jenne bareeda amantiifis waa hundaafuu akkana wayya jedheeti akka isin of amansiiftanii fi hundaafuu waan nama aarsatti an wanta na ajaa'ibe keessaa waan na aarse keessaa namichi viidiyoo guyyaa jalqabaa waraabee gadi dhiise suni nama akkamii akka ta'etu na ajaa'ibaa jira. Akka manguddoon tun jedhanitti erga gaafsaniiti namichi sun deebi'ee na hin laallee jedhan jiraatanii fi du'anii isaaniitu deebi'ee hin laallee jechuudha. Zabana akkanaa kana keessa jirra jechuudha. Zabana ilmi namaa yuutuubii ofii guddifachuu qofaaf, zabana ilmi namaa feesbuuk ofii fooloo guddifachuu qofaaf, zabana ilmi namaa peejii ofii guddifachuu qofaaf, zabana beekamtii itti argatuuf qofa waa hunda dalagu keessa jirraa jechuudha. Rabbiin nu haa sattaru malee haala badaa keessa jirraa jechuudha. Amma hundaafuu manguddittii tana namoonni itti dhiyaatan akkanatti akkaawuntii isaanii bananii fi waa hunda godhanii fi akka isaan itti qarqaaraman godhaa jiranii jechuudha. Garuu namoota akkasiisaniif dhaamsa obbolummaan dhaamaafaan namoota peejii kee guddisuu qofaaf, namoota feesbuuka kee guddisuu qofaaf, namoota yuutuubii kee sabskiraayibii guddifatuu qofaaf waan hin taane haasoftu, waan silaa hin goone, waan gootee hin argamne tokko haasoftu osoo of qusattanii bareeda jedhee dhaamafii jechuudha. Namoonni akkanaa of qusatuu qabanii jechuudha. Look, viidiyoo san gadhiisee san booda achi buuteen isaa dhabamtee jechuudha. Deebi'ee hin laalle manguddoon tun ni jiranii ni du'anii maal keessa akka jiran isaan laalle. Gaafsan waan inni jedhe dhageettanii viidiyoo sana irratti masjiidni rabbii cufaadha amma nu isin eeguu as dhufne jedheen akka nama laalle isaan qarqaaruuf rakkataa akkanaa kana qarqaaruuf dhufe argitanii nuti wanti as jirruuf namoota akka keessanii kana to'atuu fi ebale yaa Allah jedhaa yuubar. Look namoota akkanaa kana wajji jirraa jechuudha. Jireenya ulfaattuu keessa jirra yaa jamaa. Zabana akkamii keessa akka jiru ulfaataa jechuudha. Zabana ilmi namaa wanta hunda faayidaa ofii wajjin wal qabsiise. Zabana ilmi namaa wanta dalagu kulli fedhii ofii qofaan wal qabsiisee oofuu jechuudha. Namichi sun ammoo wanta kan gargaare gaafsan mallaqa naan kenninee jedhe. Mallaquma shaayii ittiin dhuguun kennineef jechuudha.
Abaarsi rabbi sirra haa jiraatu haa. Mallaquma yaa hinduu kenne mallaquma tiraanspoortii kennineef waan takka hin gooneef viidiyoo ofii waraabbatee takka takka latte. Luk yaa jamaa. Ni akkam akka nama aarsu laala wanti akkanaa kun. Waan baay'ee nama aarsaati wallaahi. Waa hunda fedhii kenna wajjin wal qabsiisuu miti. Waa hunda bu'aa kenna wajjin wal qabsiisuu miti. Bu'aa kenna gara biraatiin barbaadachuu ni dandeenya. Rakkataadhaan bu'aa barbaaduun wantoonni akkanaa kun finoot feerii miti barkoon wanti akkanaa kun waan nama aarsaati. Osoo qusatanii bareeda. Subscribe taanaan bifa addaatiin waan gaarii yoo dalayde eenyummaan subscribe siin godha. Facebook keetis yoo waan gaarii irratti dalayde subscribe san godha san qofaa miti. Rakkataa akkanaatitti viidiyoo waraabdeetiin peejii kee guddifatu manna nama arrabsiteetiin osoo guddifattee si hojii bifa salphaa ta'e. Salphaadha bara akka Ustaaz Yaasiin Nuuruu jedhe yoona jedhe andu tawaaqii ሰውዬ namichi namni wayii jedhe dhaamsa wayii namaaf dhaamee jedhe lamattaa'u akka fallatti እንትኑ ትክክል አይደለም ወንዶን ስሪ ሚቲ ወንቲቺ ስሪ ሚቲ ገሩ ለመታወቅ ቤከሙ ነው በርባዴ ነመ ሲላ ቤከሙ ቶኮ ነመ ይተቀሙ እንደንዴ አረብሲቴ ሰንቦደ ኤበሉን ከኤበሉ አረብሲሰን ጀዳኒ ቤከምቲ አርጋቹ እንደንዴስ ቢፈሰል ፓቴ ቤከምቲ አርጋቹ ፋድኛ ከነረት ዋሂድ ፈየደሙ እንደንዴ ገሩ ምስኪና ረከታ ነመ መንጉዶ ሰኑ መንጉዶ አገነገ ይብሳ ቪዲዮ ወራዲዮ መተቀሶ ጎሪኒ ብራዴም ዋን ተቀሶ ሲሬሲኒ hanга ጉያ አናሞን ከሰነ ጭንቃቱ ፈተናል Akkaawuntii isaanii nu maxxansi eessaa akka isaan nu tayan nu fidi eessaa isinii fidaan barbaadutti ture eessaa isinii fiduu danda'a. Alhamdulillah amma garuu argamee jira wanti hunduu bifa salphaa ta'een rabbi irraa haa jaalatu marrajaa wajji dubbii qabatamaa wajji obboleeyyan ta'een nu fidanii jiranii garuu isaanis osoo ittasan viidiyoo of agarsiisanii waan baay'ee namatti tolaatiyyuu hundaafuu alhamdulillah mangudditti viidiyoo arginee jirra wanti hundi wal bira qabamee jira maqaan isaanii suuraan isaanii bifa salphaa ta'een akka isiniif mul'atuuf ta'ee jira. Hundaafuu maqaan isaanii asirratti isinii maxxansa. Maqaan isaanii Faaxumaa Muktaar Dabalaa jedha. Lakkoofsi baankii akkaawuntii isaanii duwwaa tokko 32 duwwaa 8 duwwaa tokko 98 71 duwwaa duwwaadha. Baankii qirincaafiin baankichaa baankii Awaashii kanaan qarqaaruu dandeettan namni rabbi isinii laaffise bifa salphaa ta'een waanuma qabdanirraa qarqaaruu dandeettanii ulfaadhaa galatooma namoonni hangaarraa keessan nagaafataa turtan jaaladheetii miti kan isinirraa ture argachuu waan hin danda'iniif isinirraa ture malee dhimmi manguddoo tanaa dhimma kiyyaa gaafiin keessan gaafii kiyyaa alhamdulillah anis waan qabuun bira hin dhaabadhaa borganamarraa akkaataa itti argachuu barbaadaa tureyyuu akkaataa manguddoo tana itti argadhu barbaadaa tureyyuu amma argadhee jira waan irraa eeggamu niin godha isinis waan isinirraa eeggamu godhaa. Kanaaf akkuma manguddoon tu waa hedduu haasa'anii viidiyoo isaanii gabaabsatiniin isiniif wannoo jedhe even yatiima kaan ka abbaan irraa du'e kaan ka haati irraa duute ijoollee ofii waan akkasiisan guddisaa jiranii sababa isaanii liqii keessa seenanii waan hin taane keessatti bu'anii rakkachaa jiranii kanaaf waanuma rabbi si laaffiserraa waanuma argitee shaayii ittiin dhugudu waanuma waan silaa yoo isa waan san dhiifte hin duune du'uu hin dandeenye masalan nyaata ilmi namaa nyaata yoo dhabe kan nafsi isaa baatu wanta nyaatan ala ta'e fakkeenyaaf waan akka shaayii waan akka sharaaba dhuguu kana kanumarraa of qabdee yoo guyyatti yeroo sadii kan nyaattu taates guyyatti yeroo lama nyaattee waan guyyaa tokko san seef gootee ofirraa qabdeetuma akkaawuntii kanaan galchuu fi ni dandeettanii ammas irra deebi'aa maqaan isaanii Faaxumaa Muktaar Dabalaati lakkoofsi baankii isaanii duwwaa tokko 32 duwwaa 8 duwwaa tokko 98 71 duwwaa duwwaadha. Baankii Awaashii kanaan qarqaaruu ni dandeettanii rabbi isinirraa haa jaalatu. Viidiyichi marrajaa wajjii dhufe anis akkuma keessan nama biyya ambaatirra jirudha. Biyya keessa jiru osoo biyya keessa jiraadhee bakka isaan jiran sanarra jiraadhee osoo dalagee natti tola. Hundaafuu rabbi isin haa qarqaaru jabaadhaa isin jaaladhaa aadama obboleessi keessan isin jaalata. Ammallee yaada keessan barreessaa koomantii irratti waa hedduu naa barreessaa jirtanii waan sirreessuu qabu naa himaa jirtanii waan itti jabaachuu qabu waan akkanaatti jabaadhu jechaa jirtanii ulfaadhaa galatooma namoonni YouTube chaanaalii kiyyaaf beeksisa taatan faamilii taatan ammallee isin taqabbalee jira ulfaadhaa namni harawa faamilii ta'uu barbaadan immoo YouTube chaanaalii kiyya subscribe gootanii viidiyoodhaan arma dura taree fi qaama booda dhufus bifa salphaa ta'een argachuu dandeessanii ammas irra deebi'ee isin jaaladhaa ana caalaa rabbi isin haa jaalatu bakkuma jirtanitti salaamtaan tiyya ta'uun irraa maddite isin haa dhaqqabdu nagaa fi rahmata rabbii keessa jiraadhaa hin daganne immoo uummanni musliimaa Eid Mubaarak baga rabbiin iidan isin ga'e baga rabbiin ayyaana kanaan isin ga'e rabbiin kabaranaa kabara egeree nu haa jedhu bara dhufus rabbiin nama itti ga'u nu haa taasisu rabbiin ramadaana kana isinirraa haa qeebalu narrallee haa qeebalu isinirrallee haa qeebalu
amma dandeenyeen wal jajjabeessuudha waan hunda irratti hunda keessanuu isin jaaladha ijoolleen musliimaa jabaadha hin dagatinaa kana yeroo hunda waan tana isumaaf hin dhaama waan ofii kiyyaa godhuu isin dhaamuun dirqama waan ofii jaalattu namaa hin jaaladhu waan jedhu jira akkasii hin dagatinaa tana Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video biratiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura. Yaada keessan koomentii irratti barreessaa. YouTube channel kiyya subscribe godhaa. Video kiyya isitti share like godhaati akka uummata bira dhaqqabu godhaa. Dhimma manguddoo tanaa garuu osoo share gootanii baay'ee natti tola. Ulfaadhaa isin jaaladha.